Bulchiinsa magaalaa Caffaa Roobititti hojiin misooma qabeenya uumamaa fi misooma jallisii cimsuu irratti xiyyeeffate geggeessitootaa fi ga'ee qabeessota waliin mariin geggeeffame. Marii kana irratti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Caffaa Roobit obbo Said Mahammedii fi ga'ee qabeessonni biroon bakka argamanitti dhimma hojii qabeenya uumamaa fi misooma jallisii irratti mariin bal'aan geggeeffameera. Maricha irrattis ganda Caffaa Dirree fi Hulaa Tikkiyyee keessatti hojiin qabeenya uumamaa fi misooma jallisii cimee hojjetamuu akka qabuu fi itti fayyadamummaa uummataa mirkaneessuu akka qabu waliigaltee irra ga'ameera. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Caffaa Roobit obbo Said Mahammed akka jedhanitti hojiilee misooma qabeenya uumamaa fi misooma jallisii qindeessinee hojjechuun fayyadamummaa uummataa mirkaneessuun barbaachisaadha jedhaniiru. Dhumarrattis rakkoolee jiran furuun gandoota irratti hojii qabeenya uumamaa fi misooma jallisii sirriitti hojjetamuu akka qabu kallattii gara fuulduraa kennuun marichi xumurameera. Rakkoolee hir'aa aanuun misoomaaf hojjechuun barbaachisaa ta'uusaa bulchaan olaanaa naannoo Amaaraa Raggaa Kabbadaa himan. Waltajjiin gamaggama raawwii hojiiwwan paartii fi mootummaa naannoo Amaaraa ji'oota 6 darban magaalaa Baahir Daaritti geggeeffamee jira. Bulchaan olaanaa naannoo Amaaraa Raggaa Kabbadaa waltajjicha irratti argamuun haasaa taasisaniin rakkooleedhaan daangeffamanii dhaabbachuun hin barbaachisu. Ilaalcha baratame keessaa ba'uun rakkoolee hir'aa aanuun misoomaaf hojjechuun barbaachisaadha jechuun hubachiisaniiru. Obbo Araggaan yaada uummata keenya sadarkaa olaanaatti guddisuu danda'u qabannee qormaata ulfaataa nu mudatu ogummaan irraa aanuun hojjechaa turreerra ammas itti fufna jedhaniiru. Hojiin bal'inaan oomishuu ji'oota 6 darbanitti damee hundaan hojjetamaa turuu kaasanii keessumaayyuu hojiiwwan damee industiriin hojjetamaniin bu'aan argamee akka biyyaatti kan galataa argate ta'uusaa eeraniiru. Haala kanaan dura baratameen hojjennee uummata keenya ceesisuun ulfaataadha kan jedhan bulchaan olaanaa kun rakkoolee walxaxaa irraa aanuun bakka guddaa ga'uuf ciminaan hojjechuun barbaachisaa ta'uu heeraniiru. Hojii hojjetamee kan duraa caalaa guddisuuf gadi fageenyaan gamaggamuun rakkoolee mudatan furaa carraa argame ammoo itti fayyadamuun ciminaan hojjechuun akka barbaachisu hubachiisaniiru. Warshaaleen gabaa biyya keessaa tasgabbeessuuf carraaqqii taasisan gumaachi isaanii salphaa akka hin taane itti aanaan muummicha ministeeraa Tamasgeen Xurunaa hubachiisan. Itti aanaan muummicha ministeeraa ergaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniin dabarsaniin warshaa huccuu Ammaagaa magaalaa Baahir Daaritti argamu daawwachuu isaanii himaniiru. Dhiyeenya gara hojiitti kan seene warshaan kun humna guutuun yeroo hojii jalqabu uffata halkanii hafata siree golgaalee garaagaraa akkasumas gosoota oomisha huccuuwwanii diizaayinii garaagaraan hojjechuu danda'aa jira jedhaniiru. Warshaaleen oomishaalee bakka bu'aa qulqullina qaban oomishan kallattiin oomisha isaanii gabaa biyya alaaf dhiyeessuu caalaa gabaa biyya keessaa tasgabbeessuuf carraaqan gumaachi isaan biyyaaf gumaachan salphaa kan hin taane ta'uu hubachiisaniiru. ኢትዮጵያውያንን የሚያስመለክት ወይ ደግሞ ባህላችንን የሚያኮራ ነገር ቆንጆ ነገር አዘጋጅተናል። ያይ hooggantoota Afrikaa 39ffatiif uffata aadaa fi faayyoowwan aadaa tokkummaa Afrikaa calaqqisiisuu danda'an baay'inaan qopheessuun daldaltoonni uffataa fi faayyaa aadaa ibsan. Yaa'iin hooggantoota Afrikaa gurraandhala 7 hanga 8tti ni geggeeffama. Uffata aadaa daldaluun jiruu fi jireenya isaanii kan geggeessan obbo Yilaaq Beeshiwarq yaa'iiwwan baay'inaan yeroo geggeeffamanitti uffataalee biyyaa beeksisuu fi galii argachuun cinatti carraa hojii kan banan ta'uu himaniiru. Yaa'ii gamtaa Afrikaa aadaa fi miidhagina dhugaa Itoophiyaa haalaan ibsuu danda'an keessummoota biyya alaa dhufanitti beeksisuuf uffata aadaa qulqullina qaban gabaaf dhiyeessanii jiraachuus dubbataniiru. Haaluma kanaan daldala faaya aadaa fi uffata aadaa irratti kan xiyyeeffatan Saaraa Biraanuu fi Firaa'uu Lammaa uffata aadaa hedduu Itoophiyaa bakka bu'uu danda'aniif bobbocaalee fi suuraalee bal'inaan qopheessuun keessummoota heegaa akka jiraniiraniiru. Kunis fuullee biyyaa ijaaruuf aadaa fi duudhaalee Itoophiyaa addunyaatti beeksisuuf carraa guddaa akka uumu hubachiisaniiru. ብዙ ባህልን የሚገልጹ የሁሉንም ባህል ማለት ነው የሚገልጹ ጌጣጌጦች አሉን፣ ልብሶች አሉን፣ ስዕሎች አሉን፣ ብዙ ነገሮች አሉን። ሞሰብ ሳይቀር እንሞክራለን ሀገርን የሚገልጹ ነገሮች ማለት ነው። ማንም በቀላሉ ሊማሩ የሚችለው ነገር ነው ማለት ነው። በኮምፒውተር መሰልጠን ይቻላል፣ በስልክም እንዲሁም ደግሞ ሰዎች ቤታቸው ቁጭ ብለው በፈለጉት ሰዓት ላይ መሰልጠን የሚችሉ ስልጠና ነው። መጋላ አዲስ አበባቲ ደርገጎኒ ኩምኒ ዲቢያፍሪ ፊ ኩምኒ 80 ኦል ወረቃ ረጋ ሌንጂ ኢትዮ ኮደርሲ ፍለተኒሩ ጀዴ ቢሮን ኢኖቬሽን ፊ ቴክኖሎጂ መጋልቻ ሆገናን ቢርቻ አካ ኢብሰንቲ
Leenjiin Itiyoo Koodersii ogummaa dijitaala dargaggootaa guddisuun sadarkaa idil addunyaatti dorgomtummaa isaanii ni guddisa. Magaalichatti sagantaan leenjii Itiyoo Koodersii miliyoona 5 akkaataa karoorfameen raawwatamaa jiraachuu seeraniiru. Inisheetiivii kanaan yeroo ammaa magaalichatti dargaggoonni 700 fi 30 ol leenjicha fudhachaa akka jiran ibsaniiru. Kanneen keessaa dargaggoonni 400 fi 80 ol leenjii xumuruun waraqaa ragaa fudhachuu Obbo Awwalee Maammed dubbataniiru. Bara baajataa kanatti dargaggoonni 800 fi 900 ol leenjicha fudhachuun waraqaa ragaa akka fudhataniif xiyyeeffannoon hojjetamaa jiras jedhaniiru. Dargaggoonni diinagdee dijitaala Itoophiyaa saffisiisuu kan danda'u leenjii Itiyoo Koodersii akka fudhatan waamichas dhiyeessaniiru. ከተደረጉ በኋላ ምን ውጤት አመጡ የሚለው የኛ ቢሮ ዋነኛ የዳሰሳ ነጥብ ነውና ከዚህ አንፃር አብዛኛው ልጆች